Hai beetasab akkam jirtu nageenyi isiniif haa ta'u. Mee har'a qimamii yookiin immoo wanta mi'eessituu qopheessina. Dhugaan isiniin jedhaa har'ame maalumanni ishiin viidiyoo goote qubna gari gootee fidde jedhaatuma yaada atteenshinii naa kenna. Dhugaan isiniin jedha of jajuuf miti bakka. Garuu viidiyoo laaluun dursa akkuma seentaniin laayik sheer godha. Viidiyoon yoo isinitti tole amma dhuma laalatii yaada qabdan barreessaa. Akkuma argaa jirtan eddan hojiitti jedheeni isinitti agarsiisuu jammare dhugaa dubbachuuf qimamii lama daakeera qoymaafama viidiyoon goone jedhe. Daakaan jira ture akkuma argitan xaasaa keessa kan isinitti agarsiisee qimamii duraan jiru xaasaa isaati amma garuu daakaatu hin jiruun isinitti agarsiise waan ta'eef isinitti agarsiisa. Hunduma sana meequmna garuu godhaati na waliin ta'a amma viidiyoon kun dhumutti. Baqa maalumanni jedhaatime waan addaa miti bargitan gini amma humna keessanii mana keessan mesti maal ta'uu qabdu bakka. Baminem taamir injiruura meeski waa tokko sin barsiisuufan. Asitti qimamoota waxii qimaamii waxii jedhamee walitti wanti hundi qicamee jira miti kororimaa faranjiillee jirti xuquras muudii jira wanti walitti qicanii qarafaa heela maal isa inni kun bakka qimamii waxii hundumaaf ta'uudhaan inni kun duras qaba maddee xaasaa keessa ammoo kana tokkotti qimamii baay'ee wittiidha Itoophiyaa keessatti kororimaa 4 birrii 100 isinii kennu dhugaa dubbachuuf jechuudha. So kun immoo abasuuda gurraacha. Guureen ka'ee wanta addaatu waan biraan seenaa maxxabashaatti yeroo na godhu qibamiin kan itti gimbine malee guuretanii jechuudha. Amma immoo abasuuda gurraachaan daaka jechuudha. Abasuuda gurraachaan daaka. Mee ammuma dhumaan afaana ta'aasin haasaa koo faana garuu viidiyoodhaan ijaan yaada wajjin deema. Kuni kan duraan qabudha. Abaddan erga Itoophiyaa seenee isa dhugaa dubbachuuf akka abbadu otoo hin taane qimamii manaan abbaqa akka harabaatti bartu yeroo galta yoo nabicha isin kajeelchisa das isin hin jedhu hin dandeessan jechuudha. Yoo dhumeeyyuu hin cinqamtu akka nama waxiin isa ta'u jechuudha. Bargit qimamii malee waxiin akkamii of hin beektu. So abasuuda gurraachi kan hin duraan qabu irratti immoo amma ayyaanaaf yeroo ani daakkadha baqa kun amma ji'a 3-4 naa tatta'a. Maaliif bacitti hin godhu kaxixinneessi mataatti qica waan ta'eef. Waan itti nam'u qaba waan hundumatti hin nam'u waan ta'eef amma xuquras muudii waxii hundatti hin nam'u. Amma shiraan liccaa waxxanitti hin nattan xuquras muudii. So bulleessuufan saaqee kuni kan qimamiiti. Maashinii kanarra firee 4tu jira wanti ittiin daaku. Dhiifama iddoo kanatti kaameraan hin jigee teessoo isaatu na jalaa kufe. Dhiifama. In kufina jala jechuudha. Galgala kana bara halkan keessa isaa 3 isa dhugaa dubbachuuf maabiraatiin humnaan hin jiru iddoo kana. Isin jedhee maafanii isiniif waraabne isa jedhu yaadanii malee jechuudha. Viidiyoo gabaabduu irra kaa'e sana immoo dhumarra jira. Isas isiniif anaasa maal akka ta'e ishiin beekaa hidhee irra gubbaatti hidhe kana yaada mataa ishii qabdi waan ta'eef na wajjin ta'a. So abasuuda gurraacha daakaa jira amma immoo jechuudha. Waan hin daaku qalbeeffaadha. Isa dhugaa dubbachuuf. Innaan isin hin jedhu waan addaati ree qimamiin hin jedhina. Maalumaafuu maaluuf keessaa qaba yaadichisa jedhu dhumarraan isin dubbadha waan ta'eef. Yaa akkan ammeenyaan dubbanne akkan of agarsiisa bichaan hojjanne hin beektu jedhee yaada. So abasuuda koo immoo amma achiin naqadha jechuudha. Baay'ee waan hin akoofnee fi waan hin akooftanii sirriitti abasuudichaan ta'ee fi dafee hin daakamu. Duubatti qabata. Akka saliixii jedhan tokkotti inni bullaa'e lamxaa'uu dhaqa. Kanaafan dafee tuttuqa. Yoo isin jettanii gootanii siiftanii garri jalasa akka warri zayitii qaban nuugifannaa sirriitti yoo gootan akkas ta'uu waan dhaquufanii yaa'u zayitii ba'aa hin beektu abasuudni gurraachi. Isaaf jedheen gaggaragalcha jechuudha isa. Akka kanattiin isa immoo achi naqadhe jechuudha. Isa ammaa bicha akka hin taane beeka. Duras akka hin qabu immoo kana hubachaa deema. Ammuma ayyaana aadaa kaane dhugaa waaqa dubbachuuf. Ayyaannis qaniin lafaa sanaan wal qixa ta'uu qaba. Amma kana inni akka hin jaaladhu waan isaan beeku. Maa fuudhaaf kutaa namni hin jedha maaliif seete.
ayyaana kabajuun sirriidha. Garuu gaafa sana bichaa mana kee keessa nama keessummeessuudha gochuun qabdu. Amma immoo waan biraan daakaa jechuudha. Dursa bishii akkan daake argitan dursa bishii daakeen achiin qimamee abasuuda daake jechuudha. Amma immoo kuni kororimaa qobaashii qofa jechuudha. Kororimaa qobaa. Dhadhaa ittiin baksee xumuree argitanii turtan barana garuu hamma immoo kororimaa qobaashiiti ishiin kun. Kuni amma miimina akka bitame kana isiniin hin jedhu isa dhugaa dubbachuudha. Firee 400 yoo ilaaltan 8 bituudhaaf 200 firee 8 keessa immoo waan baatuun beektu kororimaani. Waayee jedhika. Anyways kororimaadha inni kun jechuudha. Tuqur asmuudin maalitti akka nam'u maal akka gootan hin beekamu. Waxii hundatti naqxan tuqur asmuudis yookiin immoo abasuuda gurraacha. Waxii diimatti nam'uu qaba isumaayyuu dursan nam'uu erga irraa fuudhuu geessanii maaliif yoo anta kattaki waxiin isin waxxan gurraacha adeema gara dhumaarratti naqxu waxii abasuuda gurraacha. Lammaffaan daanqodhaaf qophaa'aa abasuudni gurraachi qarafaa faana gara dhumaarratti nam'uu dhaqa jechuudha. Qarafaan dhuma surmaannaa waxii irraa fuudhuuttan itti naqxu waan ta'eef jechuudha. Kororimaa kommoo naqee jechuudha. Kororimaa naqee waa sadii daakeera. Abishii daakeera. Qimaamii waxii daakeera. Tuqur asmuudii daakeera yookiin abasuuda gurraacha. Amma immoo kororimaa arfaffaarra hin jira jechuudha. Garas kan jiru maashinii uffata ati argaa jirtu. Kanaaf waan itti nam'uu qabus beekuu qabdu. Fakkeenya shiroo hallichaa waxxanii kaatanii abasuuda itti naqxan. Tokko keessaa gurraacha hin beekamu hallichaa yeroo buufamu namni immoo waxii sana abasuuda siin jechuu dhiisuu danda'a. Normaalii hallichaatti namu. Kamumaa ta'u hallichaatti namu. Dinnichattis haa ta'u shiroottis haa namu waan hallichaatti namu. Abishiin immoo waxii kam keessattuu nurgeessaa raafuu nurgeessaa. Raafuutti nam'uu qaba waxii diimatti nam'uu qaba daanqotti nam'uu qaba foonii fe'uun immoo nafamu. Amma immoo xaragee ka'ee barbareen daakkachuuf mixmixa ishee nama gubdu. Mixmixa ishee nama gubduun immoo daakkachuuf jedhe jechuudha. Qodaa waan xaragda waan minaaminatti hin qabdan isteeppiin deemuu qabdu waan ta'eef dura abishiin daakee waan ta'eef abishiin maaxoquu hin qabu. Achiin immoo qimamee itti da'aanse achiin immoo abasuuda gurraacha waan ta'eef tartiiban hin deeme. Kana booda mixminni hunduutti nam'uu qaba waan maashinicha hanyuu jedhu hin qabu. Kan duraa qabaan fakkeenya amma kanan qaba. Guutuun daakee namaaf irraa dhicee garuu qaba kun. Amma immoo isa kanatti dabaladha. Otoon dhumiin itti dabaladha. Otoon dhadha'ee ganaa jedhee kiljachuun dhagee waan xinneessee ammumna kootiitiin manaan dhabamiin malee jechuudha. Egalee amma kuni tokko kiiloo caala fixa qodaan kun kiiloo tokko caala qodaa bassooti ni beektu. Kiiloo tokko caala fixa garuu bin fixatutti naqxani. Benni sanan daakkadha. Akkuma argitanii mixminnis immoo akkasuma waan hundumaa keessa nama barbaachisa. Aasaa habishiin haasa'aa jira. Habishii akkuma beektan raafuu yeroo affeellettan baay'ee barbaachisaadha. Waxii hunduma keessaa hallichaa keessaa hafa malee immoo inni hundumatti barbaachisaadha. Abishiin dhadhaadhaa barbaachisaadha. Abishiin waan hundumaa jechuudha. Isinii galee qimamiin immoo qimamii waxii hunduma keessaa yoo bareedudha. Shiroo adiitti sallichaatti sina attu waan hundumatti attu isa. Qaysiri bichaatti naatan malee waxiitti. Qimamii waxiisa jedhamee kennamu. Isa walitti qiqqeecamu sana jechuudha. Tuqur asmuudiin akkuma isinitti meera. Mixminnis immoo akkasuma barbaachisa. Waan ittoodhaan barbaachisa, kitfoodhaan barbaachisa, waxii diimattis haa ta'u barbaachisa, raafuutti barbaachisa. Allichaattuu kan beekamnetti naqattan birootti godhattan hin barbaachisa. Akkanatti dinnichaa nyaachuudhaan hin barbaachisa. Mana keessanii dhabamu. Dirqama kiiloo tokko bittee daasisuu hin qabdu. Mana keetiin ogummaan kee kiiloo tokko bittee mana keessee otoo hin taane manaa qabaachuu keeti. Namummaa kee kan agarsiisu. Itti fayyadamuu keeti kan agarsiisu jechuudha. Tarii qimamoota kanamma waanuma shilingiin qicceesinitti fakkaachuu danda'a. Hamma ayyaana waan ta'eef baay'uma tokko iddiidha qimamiin jechuudha. Baay'uma tokko. So amma immoo mixmixa akka kanatti. Waan hundumaa qaba mixmixni immoo asitti sokorota qaba, sigaa maxxafashaa qaba, tuqur asmuudii qaba, yookiin immoo abasuuda gurraacha qaba, abasuuda adii qaba. Dhugaa dubbachuuf inni daakaa jiru kun soogidda qaba. Mixmixa jechuudha.
Kororiimaallee maddee ishii amma humna ishiitti firgodhe jechuudha. Abishii qaba. Isaan mana kaa'e sitti qica. Abishiis qobaadhuma kaa'ee itti qica jechuudha. Hin urgaa mixmixni isaa. Namni hulfi dhufee nyaatee beeka mana kooti. Soba yookiis itti agarsiisuuf miti. Dhugaa dubbachuuf. Of akka abbaduufis miti. Waan of akka abbadis immoo waan hin godhe yoo ta'e rakkoo hin qabu. Garuu waan kan hin agarsiifachuun isinitti fide tokko baay'ina laalina waan tokko lama mana qabaachuu kee qimaamuma mana qabaachuu kee eenyummaa kee agarsiisa. Sadii fayyadamaa ani nan fayyadamaa isiniin jechuu koo miti. Akka normaalii hojjechaas waan hin jiruuf viidiyoo achuma keessa hojjechuufanii jechuudha. Yoo dhabde dirqama hin qabdu. Yoo dhabde garuu yoo harka kee keessa jiraate immoo kanuma. Isa xumuree jechuudha akkuma argaa jirtanii si'a lamandaa keessa amma tokkotti kiiloon tokko birrii 1,000 miti kun kiiloon ruubiin birrii 250 jechuudha. Iddootti 240 iddootti 250 ruubiin jechuudha. Mixmin barbaree isiniin hin jenne kiiloon birrii 1,000 jechuudha. So achiisa daakeen ruubii isaa taatu jechuudha. Daakee as naqadhee jechuudha. Kanarra xumureera. Garuu waan isinitti agarsiisuun qaba ammas. Na wajjin turaa jechuudha. Anuma wajjin turaa ga'a. Amma dhumatti na wajjin turaa isiniin jedheera waan ta'eef na wajjin turuu qabdu. Viidiyoo ammaa zim jettaniituma ilaaluu qabdu baqa itti dhimmamtanii akkuma waan qubna gariitti. Isaan kan akka kaatti daakee maashinii kuni baay'ee barbaachisaa. Maashinii alaa fidadhaa adaraa waaqayyoo baqaa jiru. Maashinii alaa fidadhaa yoo fidattan immoo kan juusii bichaatu hin taane kun amma waan meeqa qaba maashiniin kun. Inni jala isaa kun waan baay'eetti fayyadama. Tokko lama miti amma lamatu jira qobaan. Kan juusii inni mataarraa jira. Lammaffaa immoo kan kaarotii karaa kanaan baasee karaa sana juusii isaa baasu. Isuma kanarratti hojjedha jechuudha. Waan afur qaba. Amma immoo waa isinitti agarsiisuuf tartiibanii isinitti agarsiisa waan hin daakkadhe. Waan hin qabu waan hin daakkadhe amma. Duraan kaameraa bunatti hin tolle kun irdiidha jechuudha. Irdiin ruubiin birrii 60 kiiloon birrii 200 waan taate kan namaan ka'a. Irdii jechuudha. Kun immoo abishii burcuqqoo tokko birrii 120 abishiin akooftanii jechuudha. Engadda dhadhaadhaan baksii amma haaraan daakeessa. Kun immoo qimaamii isa waxii hundaaf ta'u jechuudha. Isa wanti hundi walitti qicame jechuudha. Kan namaan ka'a. Okay? Maankan kansa. Isa sanaan qicee isa sanaan qicee. Kun immoo abasuuda gurraacha. Abasuudni gurraachi burcuqqoo miti. Shiiniin bichaan birrii 80. Shiiniin inni bunaan dhugan. Qallaal hin daa'imaslaachuu. Ayyaana irratti immoo ibidda buusu. Kun immoo asitti abishiin noormaalii daakuu alaa bitan hin jira jechuudha. Kun kororimaadha jechuudha. Kororimaadha. Kororimaan hindaanqoodhaaf barbaachisaadha. Waxiitti nama dirqama. Baay'ee barbaachisaadha jiraannan. Okay. Kun akkuma argita mixmixa koo sammaati. Kiiloo 5 taati dhugaa dubbachuuf. Kiiloo 5 taati. Okay. Hundumti qodaa asirra kaa'u isinitti agarsiifachuuf waan hin asirra kaa'es miti isiniif jedhees waan hin qopheesse miti. Kun immoo barbareedha. Xaasotatti yoo naqe ni baqa. Soogidda qaba miti riimni fi barbareen xaasaan inni zaagaa bartanii. Kun immoo bunaan itti naqadha kanatti. Buna kiiloo yeroo nire irraa gimmaasha fi naqa jechuudha. Kiiloo gimmaasha fi buna yoo ta'e qodaan kun. Kana fakkaata asitti ogummaa maal isin jechuuf asitti qodaa bunaati ishiin kun buna kan hin chookoleetii keessaa fixe buna daakuu yeroo irraa hambisee jechuudha. Abasuuda san bifadhe asuma muluu daakuun qabdan gaaf ambaashaa tolfattan gaaf daabboo tolfattan itti haa'attu. Asitti irraa nan bifadhe burcuqqoo tokkoon biteeyyuu irraa nan bifadhe. Okay. Ishii kanatti naqadha jechuudha. Qodaa xaarmuzii wayiiti kan buna naskaaffee duraan itti keessaa dhume jechuudha. Okay. Falfaltuudha baran falfaltuu.
Ishis qac godheen irraa qicadhe. Ganaan immoo daabboodhaa bituun naqu irraa nan bifadhe jechuudha. Ko eenyu isaan bifadhe falfaltu buna immoo hamma daakeen kana wajjin. Kun immoo ምንድን ነው? ወይኔ ishii mismaar maqaa ishiidha. Qurunfudii jechuudha. Buna daakeen achi kaa bullaasaa maankaa tokko isaan fuudhan jabanaatti qicadha jechuudha. Qobaadhumaan buna si'a tokko akaa'ee qodaan makaatti naqaa. Gizee hundumaa buna faana ganaa firee lama ta'uun naqu. Maankaan tokkoon achi qiceen jabanaatti.